jireenya bara baraa ka ittiin ati argattu maalidha? Waaqayyoon tokkocha Yesus ergama Waaqayyooti yoo jette jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الله عيسى عليه السلام وقال يوحنس بقولنا كل أطور بلاكوسا سديرتي مال نبرسي مال جدا بقولنيتي سوى كايو إساتوكوجا إسادوغا يسوس كريستوس إنسا ترجتس بيكون إنساني جرينيا بربراتي جدا إني كون عربي فان يودو بسنو وهذه هي الحياة العبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته أكان جريجول عربي فانس ورمي فانس يود بسنا أكان جر جرين جبارا براكا إتين أتي أرغتو مالين واقعيون توقعا يسوس إرغما واقعيوتي يوجد تججول مال جر برسيسيري سي واقعيو جر إيسا توقعا جر إيسا توقعا كان أوفي اتبانا جنة فرأجوني دندنا هندان دامو يجول مال برسيسا جر واقعيون إيسا توقعا جر أجر سي واقعيو إيسا توقعا إيسا دوغا جر أمس tokkocha jedheen himne isa dhugaa kana jechuun waaqayyo tokkicha inni ammoo dhugaadha isa dhugaati itti aansee maal fide wayasuu'ul masiih nabiyullah Iisaan Yesuus Kiristoosin isa ati ergite jedhe ergamee dhufe jechuu ibsaa jira eenyutu erge waaqayyo tokkicha isa dhugaa santu isa erge jechuudha Yesus Kiristoosin isa ati ergite jedhe waaqayyoon tokkocha beekte Yesus Kiristosinis waaqayyo tokkocha santu erge yoo beekte jireenya bara bara argatta jechuudha kana jechuun tawhiida barsiise jechuudha nabiyullah Iisaan ka barsiise tokkummaa rabbii barsiise ergama nabiyyoonni martu barsiisan barsiise jechuudha kun yoo gara arabiffaatti jijjiirre shahaadaa jechuudha laa ilaaha illa allah Iisaa rasuulullah jechuudha kun arabiffaan akkuma nuti amma لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة شهادة قبلنا مالف إرجمان أمورا كربي نت إرجع محمد وأنت إف لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة قبلنا شهادة أمني نبي الله موسى إترجم له لا إله إلا الله موسى رسول الله لا إله إلا الله عيسى رسول الله جتو كان رجعان كانوا ما جتو ربي تقوتشا أكان جبرمان إسا نبي الله عيسى إرجما ربي تججون لا إله إلا الله عيسى رسول الله ججون عربي فتيوتي أكسم ربي تقجا محمد إرجما ربي تججون لا إله إلا الله محمد رسول الله ججون كانوا ما ججون برسيبني برسيسلين يرو إساتتي أمة إرجم أمة إسرائيل كان برسيس ججون كنافو نبي الله عيسى عليه السلام يرو كيجتا كان برسيسو سن يرو أكاسيتي واقعيون كالاتو سن سي واقعيو إسا توكيجا إسا دوغا يسوس كريستوس إسا أتأركي تجر يرو برسيسو سن إرغما أفقود برسيسي مالي أني إسا وجي واقعيو رجر إمو واقعيو إسا توكيجا جرين برسيني نبي الله عيسى برسيسي سي واقعيو إسا توكيجا جتشو أمالي واقعيو توكيجا inni sun Iisaa fi hafuura qulqulluu fi abbaatu walitti dabalame waaqayyo tokkocha ta'e jedhee hin barsiifne nabiyullah Iisaan barsiisa isaatii miti jechuudha kuni ka inni barsiise waaqayyoon tokkocha kophaa isaa gooftaa akka ta'e barsiise jechuudha kanarraa tokko kanu baranne dubbiin wahdaga kophaa isaa jettu sun si waaqayyo isa tokkicha yoo jettu san isa tokkichaan kun rabbiin kophaatti akka adda baafte akka hafuurri bira hin jirre akka nabiyullah Iisaan bira hin jirre dirreetti baaftee addeessitee jirti jechuudha nam tokkollee isaa wajji shariika akka hin jirre nam tokkollee isaa wajji yagutoo akka hin jirre akka isaa wajji hin gamtaa'ee nam tokkollee isatti makkoo hin jirre akka qaamni biroo isaa wajji hin jirre dirreetti baasee ibsee jira jechuudha kanarraa ammallee ifa baasee ka addeesse keeyyatuma kana keessatti nabiyullah Iisaa itti axxafee booda isaatiin fiduudha ويسوع المسيح الذي أرسلته كأتي أرجي تجرين سنو مسيحي أتي أرجي تجرين أكاسي تعد في تقول في دون كوني نبي الله عيسى التركيسي أكاسي تدوباس في دون سوني أجلتي نبي الله عيسى إرجما ملء وامبرا أكتكا كيسا هنكمني درتي باسي لفكاه جتو كانوا قرآن في حديث الليل لفكاه نبي الله عيسى أكا إرجما ربي تاي akka rabbiin isa ergatee jiru qur'aan illeen hadiisni illeen kanuma mirkaneesse alayhi salatu wassalaam kanaafu nabiyullah Iisaa illeen ergama akka ergamtoota kaawwaniiti jechuurraa baran sila maal jechuutu irra tureere nabiyullah Iisaan
ani waaqayyo tokkocha jechuu ture. Yookaan hoo ani waaqayyo tokkocha abbaan illee na wajjin jira hafuurri qulqulluullee na wajjin jira jechuu ture. Garuu kan inni barsiise maalire si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa ka jettu barsiise malee waaqayyo anaa fi abbaa fi hafuura qulqulluun sadiintu walitti waaqayyoodha jedhee hin barsiifne. Kun barsiisa Nabiyullaa Iisaatii miti jechuudha. Nabiyullaa Iisaan kana hin barsiifne wangeela keessa hin jiru jechuudha jecha akkasii sun.